duraan dursee galatoomaa akkumaan ballama kiyya seenetti ballama kiyyaan argameetiin jira. Har'a kutaa tokkoffaa waa'ee ilaalcha sammuu keenyaatiif sammuu waa'ee ilaalcha mataa keenyaaf qabnu kan jedhu irratti kan xiyyeeffate ilaalla. Ilaalcha mataa keenyaaf qabnu jechuun maal jechuudha? Barnoota saayikooloojii keessatti ilaalcha mataa keenyaaf qabnu jechuun namni tokko sammuu isaa keessatti ilaalcha mataa isaatiif qabu jechuudha. Ilaalchi mataa isaatiif qabu bakka sadiirra hawaasa irratti hundaa'u. Takka ilaalcha nuti qaama keenyaaf qabnu. Amma fakkeenyaaf ani dheeraadha, ani gabaabaadha, ani akkana jennee ilaalcha keenya sammuu keenya keessa qabna jechuudha. Lamata akka nuti waan ni qabna jennee dandeettii ni qabna jennee yaadnu. Fakkeenyaaf dandeettii saansankaa akkasumatti gatii qabnu jechuudha. Sadaffaa akka uummanni itti nu yaadu jechuudha. Sadaffaan akka uummanni itti nu hubatu. Sadaffaan sani jechuudha. Saniini waa'ee keenyaa self image kajoo san beekna jechuudha. Maal jechuudha self image amma fakkeenyaaf akkamitti ibsuu dandeenya? Fakkeenya yoon inni isin hime fakkeenyaaf dhaabni tokko hojiidhaaf yeroo seennu fakkeenyaaf waa'ee dhimma mataa keetii barreessi yoo jedhan ni barreessina barreeffamaan. Ani abaduu umriin tiyya akkana bara akkanaatiin dhaladhee akkana hojii keessatti kana hunda dandeettii ta'eef kana hunda barreessita. Sun maal ibsa barreeffamni ati barreessitu sun waa'ee keetiitii ibsa jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna. Maaliif ilaalcha mataa keenyaatiif qabnu irra guddaa amala keenyaaf, jireenya keenyaaf, xiinsammuu keenyaaf illee gahee guddaadha taphata jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna. Gahee guddaadha taphata. Xiinsammuu keessatti ilaalchi xiinsammuu mataa keenyaaf qabnu kana keessatti irra guddaa yeroo hedduu ilaalchi gaariin iddoo mataa keenyaaf qabnu gaarii yoo ta'e akkasumatti illee jijjiirama positive assessment yookaan positive assessment of self image kan jedhamu ilaalcha gaarii mataa keenyaaf qabnu sirreessuuf illee booda nu fayyada jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Ilaalchi hamaan mataa keenyaaf qabaachuun dhiibbaa nurra fida jechuudha. Ilaalcha gaarii mataa keenyaaf qabaachuun nuuf gargaarsallee ta'a jechuudha. Kun maali? Lameenuu wal bira jira. Ilaalcha faallaa yookaan negative self image beeknee fudhannee positive self image beeknee galee saniif jecha of jijjiiruudhaaf maal ta'uudha? Of qopheessuudha jechuudha. Akkas kana hubachuu qabna. Kana yeroo ibsu saayikooloojist irra guddaa ilaalcha gaxaantummaa yookaan negative self image yookaan inferiority irra guddaa warri qaban ilaalcha gaxaantummaa warri qabu akka saayintist Alfred Adler European psychologist akka ibsutti waa lama fida jira ilaalchi gaxaantummaa sammuu keenya keessatti yookaan inferiority waa lama fida jira. Takka akka jabaannee ani namaa gadi akkanaa bara nama birattis jibbamaadha akkana waanidha jee namni akka fooyyeessu if godha jechuudha. Amala sunirra akka fooyyeessu yoo laafaa ta'es akka jabaatee guddatu godha jechuudha. Kaan ammoo akkam godha hawaasarraa meexxee moggatti akka kobxummaa taatee rakkoon sirra dhufu si godha jechuudha kalamadaa jechuudha. Saniif jecha irra guddaa akka qorannaa gaggeeffametti Alfred maal ja'a harka 195 uummanni irra guddaa ilaalcha gaxaantummaa kana inferiority complex kanaan warra miidhaman ja'a irra guddaan jechuudha. Ilaalchi gaxaantummaa mataa ofiitiif qabnu maalirraa madda? Maalirraa madduu danda'a? Haala shaniin ilaaluu dandeenya. Takka upbringing jennaani maal jechuudha? Akkatti silaatti guddatanirraa. Amma ilaalcha gaxaantummaatiin namni guddate booda jireenya keessatti sanuma develop godha jechuudha. Xiqqeenya irraa ijoolleen gisee guddattu garafnee arrabsinee kana gisee goone kun dhiibbaa irra fide jechuudha. Ijoolleen hisaaba dhabaayis baxraantee ol hin kutin wanni
isaan baruu qaban hawaasa keessatti gadaba jechuun faaga haa qabdu karaarra hakkaa'uu qabna jechuudha ijoolleellee jechuudha. Saniif jecha abiyuuziin xiqqeenyaan ijoolleen godhamtu xiqqeenyaan insalti godhuu ijoollee tumuu arrabsuu kana godhuun maal ijoolleen booda akka ifitti amantummaa hin horree godha jechuudha. Rakkoo fida. Ilaalcha gadaantummaa akka booda maal godhan negative self image akka develop godhan jechuudha. Kan lamataa intimate relationship kan jedhamu hariiroo mana keessaa jaarsaa fi jaartii jidduuti irra guddaa. Kun amma maalirraa kan ka'e irra guddaa waan xiqqoo fakkeenyaaf waan xiqqoo gisee dubbattee wal komachuu tan akkana goote jedhanii wal komachuu waan xiqqoo namni tokko gisee dubbate gaazexaadhaanii akkana goote jechuu kanaan wal ulee walii godhu jechuudha. Physical abuse qaamaan illee nama tumuu rakkoo akkasumatti illee akka mana keessatti namni tokko isaan keessa humna hin qabne tokko irratti hirkatee godhu jechuudha. Dhiibbaa akkasii godhu akka mana tokko keessatti akka hin jaalatamini lack of affirmation akka hin jaalatamini akka namni akkattiif yaadu godhu dhiibbaa adda addaatiin jechuudha mana keessatti. Kun maal fida mana keessatti yookaan nama lama jidduutti namni tokko akka ilaalcha gadaantummaatiin miidhamu fida jechuudha dhiibbaa godha jechuudha. Kan sadaffaa experience of success and failure kan jedhamu amma fakkeenyaaf wanta akka gisee hojjannee tabba baanee wanta akka gisee hojjannee kufne deebinee daleenee kufne ammaasiis maal nuuf fakkaatti waan sun yoo daleenee booda kufnu nuuf fakkaatti. Kunis ifiifuu dhiibbaa nurra fida jechuudha. Akka ilaalcha gadaantummaa yookaan mataa keenyaaf maal ilaalcha gadaantummaa akka laallu nu godha jechuudha. Faayidaan qabu waan kana tabban ba'u jennee akka of komannu nu godha jechuudha. Kan afraffaa community keessatti hawaasa keessatti ilaalcha gatii gitaa hawaasa namaaf kennuu dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Hawaasni keenya fakkeenyaaf dubartii takka bareedinuma isiitiin madaaluu bituun bareedina isiitiin akkana bareedinaan dhaadachuu jaarsa isiitiin dhaadachuu ilmaan isiitiin dhaadachuu maaliif dandeettii adda addaa haa qabdu sanirratti hirkachuu jechuudha. Amma dhiirtinis yoo waa qabaate malee yoo kadalagatu taate malee waan nidhaa miti. Maaliif nama gaaroomina isaa hagara biroo osoo hin laalle jechuudha. Dhiiraatis dalagachuun akka jirutti ta'ee garuu nama waa qabu nama dalagatee waan ni qabu yoo ta'e malee ja'anii hawaasa keessatti waan jechuudha. Gatii nama madaaluu gatii hin taaneen nama madaaluu jechuudha. Sanis akkasii fudhatama. Shanaffaa hawaasa keessatti waan interpret goonee jechuun murteessinee hawaasa keessatti hawaasni keenya dhalaan dhiiraa gadi dhalaan akkana bootaa akkana waan hin taatu waan silaa hawaasa keessatti dhimma dubartiidhaan malu takka kaan dhiiraan malu keessatti walqixa madaallii walqixaan tajaajila kennuu dhabu. Kun ifiifuu maal uuma sammuu keessatti negative self image uuma jechuudha. Sigalee hojii keessattis taanaan waan adda adda keessatti jechuudha. Ilaalcha walqixaatiin giseen madaalamin interpreting godhamin ilaalcha sanii ilaalama jechuudha. Sagantaan keenya kaarraa kana fakkaata waan na dhaggeeffataniif galatooma.